Kiristoos akkuma waldaa kiristaanaadhaaf mataa ta'ee abbaan manaa haadha manaadhaaf mataadha. Isinii galee Kiristoos akkuma waldaa kiristaanaadhaaf mataa ta'ee abbaan manaa immoo haadha manaadhaaf mataadha jedhama macaafa qulqulluu jechuudha. Kanaaf iyyuu Efesoon 5:25 irratti argachuu dandeessu. Maal jechuu barbaadeetanii asirratti nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu, harka fuunee ashamaa nagaa keessanii baga jiraattanii baga ayyaana cuuphaatiin isin ga'ee barri kun kan nagaa kan milkii isiniif haa ta'u baga geessan isiniin jechuun barbaada. Jireenyi badhaadhaa wanti qophaa'e hundumtu qophaa'ee jira gatii ta'ee fi ayyaana cuuphaa sababeeffachuudhaan sangaan qalameeraa, hoolaan qalameeraa, waan hafe hin jiru jechuudha. Waan hundumtiyyuu qophaa'ee gatii ta'ee fi koottaa ayyaana wal wajjiniin dabarsinaan isiniin jedha. Maaf nutti hin argisiistu immoo hin jedhinaayyuu isinitti argisiisa sarakoon qabu dhumarra. Kanaafiyyuu asuma irratti maal jechuu barbaadeetanii waa'ee abbaa manaa gaarii dubbachuu barbaadeetan jechuudha. Asumaan baga geessan isiniin jedhee abbaa manaa gaarii jechuun abbaa manaa akkamiiti? Nama akkamiiti meesin tilmaamame? Abbaa manaa gaarii jechuun isa bifa qabudha moo isa fira qabudha? Isa miindaa gaarii qabudha moo isa uffata babbareedaa uffatudha moo isa afaan bareedudha moo isa dhaabni isaa bareedudha moo? Mee nama akkamiiti jettanii tilmaamtanii beektu isin? Koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaayyuu. Abbaa manaa gaarii jechuun abbaa manaa amala gaarii qabu, onnee tokkitti duwwaa nama qabu jechuudha. Abbaa manaa gaarii jechuun onnee tokkitti duwwaa nama qabu, ishee onnee tokkitti qabu sanammoo haadha manaa isaatiif ibsa kenne jechuudha. Kanaafiyyuu abbaa manaa gaarii jechuun nama akkasiiti malee nama bifa qabu miti, nama qabeenya qabu miti, nama fira guddaa qabu miti, nama iddoo guddaa jiru miti jechuukooti. Kanaafiyyuu abbaa manaa gaarii jechuun nama amala gaarii qabu hawaasa gidduutti, naannaa gidduutti, waldaa kiristaanaatti nama abboomu, nama mana waaqayyoo keessa deddeebi'uu fi nama dhaloonni hundumtuu fakkeenya gaarii irraa fudhatan, nama mana isaa kabaju, nama mana isaa utubaa ta'ee daandiitti argisiisee ijoollee isaa, maatii isaa, haadha manaa isaa karaa ta'ee fi iddoo isaan balleessanitti gorsee adabee nama deebisuu danda'utu abbaa manaa gaariidha. Kanaafiyyuu abbaa manaa gaarii jechuun abbaa manaa qabeenya qabu miti, abbaa manaa bifa qabu osoo hin ta'in abbaa manaa amala gaarii qabudha. Kanaafiyyuu warroonni abbaa manaa taatanii jirtanii abbaan manaa haadha manaadhaaf mataa akkuma ta'e kanaaf akkuma Kiristoos waldaa kiristaanaatiif mataa ta'e abbaan manaa immoo haadha manaadhaaf mataadha jedha. Kanaafiyyuu mataa ta'uun keessan mirga dhoowwachuu jechuu koo miti. Abboomtanii yookiin adabbii ulfaataadha waan aamilee dubartii cabsuun adabuu keessan miti. Kanaafi gara qajeelummaatti guddisuudhaaf ijoollee isaa gara qajeelummaatti guddisuu fi abboomee guddisuudhaaf abbaa manaa gaarii tokkotu yookiin abbaa gaarii tokkotu miira kana namatti argisiise nama guddisa jechuudha. Daandii qabsiisuu jechuudha malee abboomanii miidhuu yookiin rukutanii cabsuu miidhuu jechuu koo miti jechuudha. Kanaafiyyuu dubbii waaqayyootti akka dubbii waaqayyootti jechuudha. Maatii isaa abboomuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Kanaafiyyuu akkasuma haati manaallee abbaa manaa isheetiif gonfoodha jedha macaafa qulqulluutu jedha jechuudha. Abbaa manaa isheetii fi haati manaa gonfoodha jedha. Kana jechuun abbaa manaa ishee kunuunsuu, abbaa manaa ishee kabajuun gonfoo isaati jechuudha. Kanaaf akkuma seera waaqayyootti jechuudha, akkuma wangeelli jedhutti iyyuu isheen gonfoo maqaa duwwaadhaan gonfoo otoo hin ta'in isa dudduuba jiraattee jabeessuu, gorsuu isheenillee jechuudha. Haala adda addaatiin isa cina dhaabbattee isa jajjabeessuudhaan waaqayyoon kadhachuufiidhaan ittiin mari'achuudhaan iddoo inni hojjetetti immoo jajjabeessuudhaan ati cimaadhaan si bukkeen jira jechuudhaan waaqayyoon kadhachuudhaan daandii isaa hundumaatti iyyuu isa gaggeessuudhaan
isheen illee gonfoo isaatii jechuudha. Uffata isaa yookiin gonfoo isaatii jechuudha. Gargaartuu isaatii jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo yeroo biraa immoo bal'inaan irratti wal wajjiniin haasawuu waan dandeenyuuf asirratti koomentii naa gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Yaadota barbaadan kamiyyuu warroonni gaara keessa jirtanis warroonni gaara keessa hin jirres as gubbaa irratti koomentii naa gochuu hin dagatinaa. Please jaalala waaqayyootiin sinan gaafadhaa. Kanaaf iyyuu guyyaa gaarii qabaadhaa, galgala gaarii qabaadhaa. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u, barri keessan haa eebbifamu. Eebbifamaan isiniin jechuu jaalladha. Kottaa immoo irraan hafiinaa. Kottaa nyaaddaa dhugaa hundumtiyyuu qophaa'eera affeeramtaniittu. Kottaan isiniin jedha hordoftoota koo galatoomaa eebbifamaa turtii gaarii naaf qabaadha.